afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Harka fuune akkam jirtu daawwattoota toora 4 kiiloo deelii maraaf guyyaa har'aa seenaa gaazexeessaa hayyuu afaaniif artist Ibrahim Haji Ali qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerraa. Kun 4 kiiloo deeliidha. Barsiisa barannaa hubeedhaan jalqabna wallaalli haa baduu katabne dubbifna wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filannaa isa jiru ibsa. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Seera uumamaa ta'ee dhaloonni ni dhufaa ni darbas. Dhukkubaan balaa nama uumee tasaatiinis ni darba. Kana keessaa garuu tokko tokko otoo seera uumamaa kana cabsee jiraatee nama jechisiisa hawwisiisas. Namni tokko tokko sammuu waaqayyo ganamaan qajeelchee uumeefti fayyadamee saba isaatiif bu'aa seenaa keessatti hin dagatamne buusee kaa'ee darba. Inni akkana yeroo dhalatee of baree tattaaffii jireenyaa eegalee kaasee ofirratti bu'aa hawaasaaf kan dhama'u quuqamudha. Seenaa kana waa malee hin kaafne. Torban darbe keessa Oromoonis ta'e biyyi kun nama kennaa fi duudhaa walirratti eerame kanaan badhaadhee dhabdeetti. Ibrahim Haji Ali Boru. Dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna abbaa jennee kana kanumaan jalqabna. Gaazexeessaa artistii fi qorataan afaan Oromoo Ibrahim Haji Ali Dirree Dhawaa ganda qabrii ijoolleetti abbaasaa Haji Ali Boruu fi harmeessaa aadde Hajiiraa Ahmad irraa bara 1944 dhalate. Ibrahim Haji Ali umrii isaa dargaggummaatti ture hojii muuziqaa Dirree Dhawaatti kan jalqabe. Baroota 1960moota keessa Itoophiyaa keessa naanna'uun sirboota afaan Oromoo waltajjiilee fi adda babbayii garaagaraatti baasuun keessatti baandii arfan qalloo wajjin aarsaa kaffaleera. Yeroo agarsiisa baandiitiif beegii deemanitti artist Abbitoo Kabbadaa argatanii gara waltajjiitti akka ba'uuf beekamu sirboota afaan Oromoo akka gammachuu gochuu keessatti hayyuu sirna bahachuu danda'edha. Dhaloota lammaffaa baandii arfan qalloo keessaa tokko kan ta'e Ibrahim meeshaalee muuziqaa akaakuudhaan 4 ta'an taphachuu danda'a. Erga baandii arfan qalloo diigamee booda bara 1967 fi bara 1968 keessa Doktara kabajaa artist Ali Birraa faa wajjin ta'uun miseensa baandii Birraa hundeessaniiru. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna qonna babal'isa warshaadhaas jabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa hundi haa jabaatu daddafnee qaraana isaan waliif himne walirraa baranna. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Ibrahim waan ispoortii jaallatuuf magaalaa Dirree Dhawaaf taphataa ture. Kilaboota kubbaa miilaa, daandii xiyyaaraa, huccuu fi buna Qiddus Giyoorgis keessa yeroo gabaabduufis ta'u taphateera. Kunis Ibrahim tapha kubbaa miilaa keessatti bu'uura akka qabu kan agarsiisudha. Ispoortii biyya keessaa fi alaa xiinxaluuf kuusaa ispoortii olaanaa qabaachuu ogeessota birootiif illee fakkeenyummaa kan eeramudha. Kanaanis ispoortii biyyattii keessatti waan guddaa gumaacheera. Kanaafis marii dirree ispoortii inni irratti hirmaachaa ture akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'a. Afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna.
Ibraahim namoota bara 1968 gaazexaa Bariisaa hundeessan keessaa isa tokko. Sirna dargii keessa gulaalaa gaazexichaa ta'ee qubee afaan Oromootiin barreessuuf yeroo lamaa ol yaalii godhee dhiibbaa mootummaan yeroo sanaatiin hin milkaa'in hafe. Gaazexeessaa Bariisaa qubee saabaatiin barreeffama waan tureef abbootiin taayitaa yeroo sanaa waan dhimma kana irratti baraniif akka tattaaffiisaa kana dhaabu akeekkachiisanii. Kufaatii dargiin booda gaazexaan Bariisaa qubee afaan Oromootiin akka barreeffamu gochuu keessatti nama duraan dhama'edha. Sirna afaan Oromoo raadiyoo fi TV cabsa jedhamee ture keessa haalatti afaan ogbarruu gaazexaa ta'ee guddatuu irratti of kennee hojjechaa ture. Tattaaffii kanaan wal qabatee yeroo uummanni gaazexaa Bariisaa baruu jalqabaatti kutaalee garaa Oromiyaa keessa akka qaqqabu gaafataa turetti dhiibbaawwan karaa mootummaa namoota akka afaan Oromoo guddatu hin barbaanne taasifamaa turellee ni hima Ibraahim Haji Ali. Abbaa jennee kana ganumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Bara 1970 keessa gaazexeessummaadhaan Olompikii Mooskoo bara 1979 taphoota waliigalaa Afrikaa Keeniyaatti adeemsifamu irratti argamuun gabaaseera. Weellisaa beekamaa Alii Birraa fi lafee dugdaa ta'ee walaloo tapha meeshaalee muuziqaa deeggaraa tureera. Sirboota askoottuu asin jira Hararge dirree walakkaan jira, askoottuu asin jira Hararge habroo walakkaan jira jedhamu fa'iin kan beekamu Ibroon wayita gaazexaa Bariisaa irraa gaazexeessummaadhaan hojjechaa turetti meeshaa muuziqaa qabee dhufee miiltowwan wajjiin hojjetan bashannansiisaa akka turellee hiriyoonni isaanii dubbatu. Waggaa raadiyoon Faanaa bara 1987 tamsaasa eegalu namoota bu'uureessan keessaa tokko kan ture gaazexeessichi raadicha keessatti sagalee dabalatee qophiilee adda addaa qopheessuun gulaaluudhaan hojjeteera. Faanaa keessatti afaan Oromootiin saatii dheeraan akka kennamuuf duraan qabsaa kan ture yoo ta'u qophii faana afaan Oromoo buufatichaan tamsa'uuf daran jaallatamaa afaanicha dagaagsuu keessatti gumaacha olaanaa qaban qopheessee dhiyeessaa ture. Ibraahim miseensa koree waalta'iin afaan Oromoo ta'uun waggoottan dheeraaf guddina afaanichaatiif kan hojjete yoo ta'u hayyoota Oromoo kanneen biroo wajjiin waan guddaa seenaa yoomiyyuu hin dalagne gumaacheera. Abbaa ijoollee sagalii kan ta'e Ibraahim Haji Ali waggaa 44 oliif miidiyaalee adda addaa keessa tajaajilaa ture. Kibxata muddee 13 bara 2013 galgala addunyaa kanarraa umrii isaa waggaa 67tti du'aan boqochuun sirni awwaalchasaa roobii darbe muddee 14 bara 2013 Finfinnee bakka awwaalcha musliimaa kolfee iddoo maatiin hiriyootaan dinqiseeffattoonsaa argamanitti raawwateera. 4 kiiloo deelis gadda guddaa boqochuu hayyuu afaan Oromoo artistii gaazexeessaa hangafticha Oromoo akkasumas namoota bara 1968 gaazexaa Bariisaa hundeessan keessaa tokko kan ta'e Ibraahim Haji Aliitiin itti dhaga'ame ibsaa maatii miiltowwan hojii hiriyootaa fi dinqisiifattoota akkasumas uummata Oromoo maraaf jajjabin hawwina. Kun 4 kiiloo deelidha. Ayo atis kai adelas damaksi Aboni sosohi obolos bobasi Martinuni barra ubeha kukulu Walali roroda hairabanu halu Aba jenikana kanuman jalkabna Afanu makenyan katabne dubitna Afanu makenyan katabne dubitna
baranna hubeedhaan jalqabna wallaalli habadu katabne dubbifna wallaalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isaa jiru ibsa Aba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna Aba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna yaada walii hiruun beekumsa bal'isa aadaaf booda durii kan ammaatis ibsa qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa Aba jennee kana kanumaan jalqabna